baasanii biyyatti gashanii beeksisa biratti erganii kabajaadhaan waan kaffalamu muluu kaffalee ilmi namaa tokko akkasitiin yoo heerume kabajaansa dhiirumtillee bor nama kabaja ni galee miti dhiirumtillee bor waaw akkanatti itti laffa'een amma kan sababa ishiitti birrii hamma kana baasee dadhabbini hammi kun narra gahee jedheetu si kabaja bor zim jedhee si fuudha yoo se'e garuu zim jedhee mana madhiisa dhiirri na damaana keessan akkasitiin kaffashiisa maayikiin toomatti baasanii waliin shakkuti bakkaan si qabaa jira akkasii maayikii keenya baay'ee takkasi jaalalla baay'ee takkasi kabanya shaba haali siifuu qabee jira fakkaata galatooma hundi keessan shukran wallahi namni nama jechuun gammachuu namaatti nama gammaduu waan guddaadha hedduu galatooma waan gammadaniif networking keenya jiraami shiyaa bifti follow leen deebisi qabu hayyataatu innaga waan tokko sagaleen kee nu bira haa ta'us bira isin biraa malee ana biraa miti daataa keenya ta'uu kee haa ta'u wallahu wala keessani nu biraati da diimaa nu biraa diimaa ibsaayira Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayu. Makin kam? Naik kabda beriduku. Naga kamatin. Ayya wala alhamdulillah. Masya Allah ba isi gamanne jira kongra. Kurang itu ada tuh. Oli raware dani duruma wal namni wal raware do wal buduma ena mastola. Masya Allah jenne jira. Rabbi yeroo dhiyoo keessa bakka tokko isin haa deebisu inshallah. Amin amin. Ayya sanuma isin jedhu follow naa deebisi. Follow itti qabnu kan duraatiin qabna kana amma dhiyoo seenu jedhu. Yaa tiktookii okay si deebise. Jalaa guggubanii si jala. Ishi maakii shaasitti taatu baay'ee walirraa bareedda maasha Allah. Shukran. Ishi. Nah guys wanta isin jechuu barbaadu jiruu fi jireenya keessatti wanta isiniif ta'u fi murteeffadhaa fi wanta isiniif ta'u isinii galee wanta isiniif ta'u ifumaa murteeffadhaa isinii galee maaliif jennaani nufi anaaf ibsaa jidduutti waa hedduu nuun jaan keessaa koo anaan waa hedduu jaanii inni garuu jaanii namaatiin osoo hin ta'e hanqana beeku waan na beekuuf jecha baqa waan isatti waan inni ifiif murteeffatee deeme isinii galee wanta namni jiruun san akkasii so jireenya keessatti baqa namni waa hedduu jechuu danda'a nama kana adda baasuudhaaf gammachuu namaa hin fedhanii akkasii maqaa nama balleessuun waa hedduutu jira garuu namni nama lama ol jaalate adda baasu amantii keessatti illee nama jechuun badaadha isinii galee jiruu fi jireenya isaaniitti illee nama gammachuu arguu hin dandeenye nama haati abaartee jedhama nama gammachuu namaa fi nama waliin jiraatu tokko jaarsaaf jaartii tokko takkiin immoo nama boru wal fuudhuu deemu tokko nama adda baasu jechuun nama badaadha jechuudha nama addunyatti illee akiratti illee hin milkooyne jechuudha rabbiin nama akkasii isin hin godhin wallaahi nama gammachuu namaaf hin feene rabbiin isin hin godhinii jechuu barbaade namaa gammada taatee ta'uu baatte illee gammachuu namaa tokkotti namni tokko yoo gammachuu qabaate namaa gammada gammachuu namaa gammaduun maallaqa nama hin gaafattu isin galee namaa gammaduun jireenya keessi bireecha malee jireenya keenya keessa raan balleessu nam tokko gaafa kooflee arkitu baleessa keetiif koofluun sadaqaadhaa jedhama ለወንድም ፈገግ ማለት ሰደቃ ነው ጀደም ፈገግ ፉለ ነገ አገርሲሱን አከ ሰደቃት አከ ነማ ዋንስ ነማ ጊፍቲ ከነቴት ፍቀተማ አይቹ እና አከስ ጅሬኝ ኪሰን ኮፍላ ተበዳ በቃ ሲኝቹ ወራደና አከ ኮርተት ሊፈዳ አከ ዋን በርባድ ትፈዳ ወሪ ሲኑ በርባደን ጎታ ሲን አንብር ነማ ሄዱ ማቴ በር
فاميلي نم هدو جرتا والله نهي هدو ما تاني بر عندك يسنو سونغل شو دندي ننتي تولا بر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماكوش جرتا جرا كم؟ نقامة سجلينكو. ايه نقامة. ما شاء الله تبارك الرحمن. بقربين ولدتي سنفيدي بقربيني جال لك سن نما قال مانقات ويسنتاتي سي مبروك مبروك سنجنة والله يا سمتي تينيتو موانقون الأمني برقة. ما شاء الله تبارك الله. لتوما هدوتك قال لتوما تقاربتي ما كانت نقمتشون كيسة أما اللي ربي أمري ولي لسنادي لسه إن شاء الله. آمين. سلامتي توتني والله. وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Maakiitoo bareedduu baga gammaddee hedduu sii gammanne gammachuu keessaa gammachuu kara lamaan nu ta'e iidaa fi gammachuu ta'e hedduu gammanne baga nu gammadde horii bulii lama ta'a cisaa sadi ta'a haadha du'aayii teessan ittuma jirraa rabbiin waliin umrii isinaa dheeressu yeroo gabaabtuu keessatti rabbiin isinaa fidu wal biratti bakka takkatti bakka ati yaada muraada rabbi siif haa guutu wallahi hedduu gammade nama hedduu naadhaadatu ture maatii biibsichaa yoo wal fuudhan jaanii gammachuun tiyya yaanni kiyya sun galma naagee hedduu takkan siif gammadee obboleetti tiyya qaalii hedduu si jaaladha ammallee deebisii nu jiraadhu. rabbiitu baay'ee mandu jira waan namni waliin nu jaalate osoo hin ta'in waan namni waliif nu jibbee hin fuudhuuni hin isaanii namni wanti kuni wanta isinii fi namni jee miti argitanii rabbii waan jee malee waan jeetu ta'a. Aywa rabbii jeetu ta'a. akka keessaniitiin dhiibbattanii ture akka keessaniitiin waa hedduu gootanii viidiyoo jettanii fiddan waa hedduu gootanii okay bakka boru nu eegaa shi boru nu eegaa YouTube irratti boru nu eegaa akkasuma YouTube keenya subscribe godhuu hin raanfatinaa shi السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك يا كم نجا عثمان يا عثمان شكرا أكم نجا فورا جلسة الحمد لله رب العالمين. Manager agak manager makanya acelem. Ini ada tangan kagapan sih mudure. Mana tim turte? Yaro nama lama nolle itu berani. Yaro nama nolle itu sama sih gapat ini. Harusnya kayak yomi jes gapat cuture. يا ده النيجر وهاي أرونا خيسة يوم كويس أنا خيسة أنا بيتانا إنسان يجري سين شيء guys. Maki السلام عليكم. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Naga bifti. Naga kabda. Ragli lupu baga gammadde. شكرا قالتهم family. يسرا
waraabulaa warra wajjin baara warra wajjin rabbisni haa godhu haasidaa itti rabbisni irraa qabu Amiin. rabbi yaada muraasa keessatti ni haa godhu. Amiin. Amiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Yusra, akkam waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Maki nagami fayyada. Alhamdulillah wallahi kamanti. Wallah alhamdulillah, congratulations, mabruk. Syukran. Ki wallahi baga gammadde. Maki jabe isi du'aa nu godhi nuti. Ijji teenyatu nu isinirraa haa baatu du'aa nu godha. Singilii maraatte bakka xiqqoo malee nama meeqa TikTok dallate. Ara hin dallatiinaadha guys. Nama meeqa dallate. Damma waa'ee nikaa keessanii sanii hedduu irra nu hojjechuu qabda. Ni hojjenna wallahi akka ajaa'ibatti hojjenna. Ani guyyaa san nama ichit jiru naa hime ganda warra ummaatiyyaati ijoolleen hedduu naa himanii kakatanii naa himanii hin amanne ture sigalee afaan keetirraa ganda ga'u jee. Atillee nu haaddee si gaafannaa. Nuti jechuun beekaat akkas koone sigalee. Gaarii gootan waa hunda caalaa waliin dhufuun waan nagayaa takka karaa halaalii waliin dhufuun illee qabbana takka. Warri hinaaftanillee numa gubattan warri gammaddanillee numa gammaddaniin jaani baga rabbi si gammachiisa. Shukran. Galatoomii Yusra. Wallahi inshallah. Asitti ka dhaabbatu miti hanga dhumaa gammachuuti hanga dhumaa rabbi si haa godhu. Oromoo nutilleen hedduu laffaane hedduu jaalannaani maakii ibsaallee akkasumatti hedduu jaalannaani baga wal nu arkanii yeroo takka if qabaatu jedhee san qabadha maashaallah irraa keessaa baatu akkumatti guutuu maashaallah ifama wallahi warri amantii biraa yoo jiraattanillee ija hamtii sinirraa haa qabu nu jaani wallahi hedduu si jaalanna maakii ammallee hedduu si jaalanna. Amallee bakkaan siif haa ga'u inshaallah isinitti hin dheeressu gamanumaan ture godha galatooma isin hundinuu maashaallaadhaan girgirii irraa kaasuu qabda sigalee ijaan namaa hanga nama dhaabbattuun beekanii abbaanuu budaa ofitti ni ta'a jaanii maashaallaa irraa jaa. Shukran galatooma. Maki Usman. Naam. Ki baga gammadde baga walumaanuu gammanne lubbuutii jiraadhu bakka nagaatti. Hayyee. Galatoomii. Waayee ishiteenya galatoomina galchuu keetiif baay'ee galatoomii. Nuuf jiraadhu waggaaf nuuf jiraadhu rabbi ubii dheertuu isiniif haa kennu horaa bulaa nama taa'achiisaa sadii taafaa rabbi yaada muraasa keessatti guutuu haasita estis rabbi isinirraa haa qabu. Iyyee isin laalta cilee bishaan buute rabbi isinirraa haa godhu teekku somaati baay'ee jaalataa jaatulu rukutu. Amiin. Shukran galatooma. ما شاء الله تبارك الله. مايكي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سجلن يجرو. سجلن يجريها. سجلن يجرو. Nijira. Woi sagaling kian juga. Hinjira lah, nijira mali. Gede amal ki? Naga wala Kaya ada. Naga. Kaya mana pak? Di Turki itu apa ya guys? Ambil itu kan. Family kita ni. Kita ni. Oke, di Turki kita ada. Baga gammadde si ibsishaan keenya bareedaan ijoolleen umurii irraa geessaa nuuf qabaadhaa
bultii barakaa jaalala qabdu isin jirra. Neetworkiin kenna. Kiyya. Daawwattoota keenya sagalee isin jirtume. Isin dhageessanii walii jala jira. Qoy mi. Amma ni jira. Ni jirta. Sagalee kiyya jira. Bodo ayin wanti da. Boleh marabba. Si gammannee jirra isiniif gammannee jirra ibsishaallee umrii dheertuu barakaa qabdu adawwii teessan faana keessan jala hamtu rabbi isinirraa qabu horaa dagaagaa mayirraa lalisaa faana walitti rabbi isin haa tolchuu rizqii babal'oo ilmaan gaggaarii babbareedaa rabbi isiniif haa kennu. Arus bayni yoomii ittiin isin tumnaa enna ittiin nama tumanii beekte gisee aruusa baha. Gizi aruusa baan heddii waltuman heddiidha yoom isin tumnaa. Ittiin maalimu? Biyya teenyatti namni gizi aruusa bahu heddiin tumna. Ittiin beektu. Ittiin maalimu? Heddii takkaa jira. Heddii yanii waan xixiqqoo takkaa jira takka timaatiin takkaan nama tuman. Mee warri beektanitti gizi aruusa baan ittiin nama tumanii. Hadaraa itti sanarraan irraan fatina warri isin Neetworkiin kiyya ni jira garuu. नेटवर्किंग कैसे रेंजर वल्लाही लाजिम मुनीरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह हाय चाल वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह मब्रूक 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 पगमती कंग्रेचुलेशन अरुसा गारी वल्लाही तू गमन्ने माशाअल्लाह इसन राजन ने जरा وبنسى خينا نفسي صافي مايكي بليتي تاني يدودك وريدو فوق يسرين يدو قمنا نتارو زرا جريسين الراحب تاني روزا راكم والله ما شاء الله بقى قمت دقاية برال كم قم سوبيتي سوا سني فيتي تنجرا بقى قمت سوا قمت متتي فين قمت سنجوب تاودرا كذا توم आमी देसी ने लेने थे कैसा में वर्रे माँ की बेबसी खा जालतन कोई गम्मत देना सुनानो गम्मत जरा डग शायद लगाई लगा रहे गलत हो चल रही है गलत हो इब्से शायद नहीं सजरा इब्से शायद अब्बा मना को यानी उठ बाल बाले Nako valkis stand guys ini ngoblam mal dati je
family. Networking kayaknya dah lagu lain. Assalamualaikum akush. Hinjuru guys, mana hinjuru bari. Suuta waamini. Ai suuta waamu isa. Na ajajjannu mana ajajjanni moo akkana godhee akkana godhan jechaa jirtan bara. Deh guys, mana coba bantaniti. Ini yoon suuta dubbadhee yoon suuta hin dhukkubse maal taatee fayyaan qabdu baqqaana jalaa dhukkubee jira. Yoon tattabatiin kokkofiin rabshaa hin godhin maal taateeti yaabaun maal taateeti jeerri fataa'u. Namni hundi amala addaa waliin namni hundi bara akkuma biraa jaalatame asii jechuudha. Jirtaa maakiyyee baga jiraatte lubbuu. Galatoon bireeddu koo Baga gammaddee baga rabbi sin gammachiisee baga rabbi waliis sin ga'e. Dhugaa gammachuun isin gammaddan caalaan nutu isinii gammade. Rabbi umrii isinii haa dheerachuu. Amiin. Horaa bulaa dagaagaa akkanumatti nama harrii filatu isin haa godhu rabbiin. Nama akaakilee fi abaabilee argu isin haa godhu waliin. Rabbiin addaan isin hin baasin. Amin, amin, amin. Amin wallahi. Thank you. Baay'ee gammannee gammachuu keenya haga har'aatitti iyyuu jechuudha. Ibsachuu hin dandeenye beektaa gammachuu keenya keessaa abbaani gammachuun nuti gammanne. Galatoon sana ijoollee Oromoo. Hundi keessanuu mabruuk jedhaanii asirri maashaallah jedhamee azalatti ilaali warri azala deemtanii jechuudha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maashaallah irraa jedhaa waan namaan jetta silaan dhabdanii hoo. Mee maashaallah jedhaa waanuma namaan jettanii dhabdan. Maakisha gaba gammadde obboleettiiti qaali congratulations jedhee jira. Gammachuu guddaa natti dhageettifte. Lafeetiin boroo fi siingalle irraa akkuma taane wallahi 100% gammachuu guddaa sii qaba. Ammallee ilmoo keetii akka agarru abdii qabna. Waliin nuuf jiraadhaa waliif nama lamaan ciistanii sadiin akka kaatan hunda keessan osiniin jedha lamaaniyyaa. Baay'ee tokko wallahi gammachuu guddaa sii qaba. Gammachuu guddaa lafee ofii ijjaamtuu sin argina. Bareeddu si qaalii. Jajjabaattu uummata Oromoodhaaf seenaa nu dalagdee beektaa lafi seenaa guddaa wallahi wannan dagatamin takka. So congratulations obboleettiiti qaalii. Sagantaa kana kan itti illee nagalchuu keetiif baay'ee tokko galatoomaa. Sabboontummaan kee akkuma itti fufeetti jira. Nullee goonni shina wayii nuti. Isheen kun kan bexam Garagalchii galatoomii waan nu galchitee fi ammallee gammachuun keessan inshaallah akkanumatti itti fufaa fuuldurri keessan ifa ammallee jecha namaatiif gocha namaatiif iddoon